duraan dursee akka hunda dandeenyu nu godhee kana siin nu ga'e Waaqayyoo haadha isaa wajjiniin naa galatoomuun jedha. Jirtu. Jecha Hacaaluu Hundeessaati. Abbootiin haadholiin keessummoonni uummanni biyya keessaa fi biyya alaa hiriyoonni acee biyya keessaa fi biyya alaa qeerroo fi qarree daa'imman dorgomtoonni badhaasa hacee waggaa lamaffaa irratti kaadhimamtan warri injifattan tamsaasa kallattiin nu hordoftan hundi keessan guyyaa har'aa akka wal geenyuuf kan bidiruu fi odaa nuuf ta'ee abbaa warraa koo abbaa ijoollee koo goota jaalalaa amanamaa qulqulluu abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenyeen goota ija barbadaa Hacaaluu Hundeessaatiin baga guyyaa kana geenye baga nagaan dhuftaniin jedha. Abbaa bittii koo akkamnaaf jirtaa qaamaan erga nurraa fagaattee anii fi ijoolleen kee yaaddoo fi jaalala keen ala jireenya biyya dhugaa fi dhiiga namaa xuuxxuu irra jiraachuu keenya itti fufnee waggaa 3 guunnee yaadaan yeroo hunda waliin jiraannas. Gaaffii ijoollee keef deebii dhabuus bakka ati deemte akka hin deebine amma humni isaanii hubatanis amanuu garuu hin dandeenye hin dhuftaa kee eegaa ala ilaalaa wabuu milkuu fi giiftuun yeroo waamtu si awwaachuuf wal jalaa qabu garuu hundi hin jiru hacee koo nutti abjuu taate. Yoo jirtu utubaa keenya dabartee karaa fi abdii keenya siinan jiraachaa jira akka warri gantuun yartuun moortuun goomattuun ajjeesne jedhanii yaadanii fi dhugaa kee irra ciisanii ati dabartus isaan caaltu hacee koo nuti akka jiraatutti jirra nuti akka jirrutti jirra ati yoo akkamitti jirta akka arjooma waaqaatti har'a geenyeerra. Hacee koo erga ati nu dhiistee godaantee wanta baay'ee taaneer ta'as jirra abbaa carraati waan kana hin argineef jechuudhaafani. Garuu waan hunda dubbattee fi raagdeetu deemte natu si hubachuu fi si eeggachuu dide malee hacee koo kan si nyaatee si nyaachisees fira haa ta'u diina osoo hin beekiin amma yoonaa omaa hin dhageenye waan biyya keenya atuu silaa beekta dubbiin irra dibaadha. Meenatti himi hacee koo kan osoo jiraachuuf jettu narraa gargar si baasanii maalumaan si tuqanii waggaa 3 guutuu dhugaa kees hin barree gumaa kees hin baasne eenyu akkasii nyaatee nama natti himuun dhabe dhiifamaa hacee koo nan dogongore firri dhaabbataa fi diina hin qabu naan jedhaniiru jettee taatu. Namni namaa bineensan qabu leencillee dhalee booda qodhallee dhalaa ilmi abbaatti nun baane keenya kuniyyuu falaa akka ijaaf adaamii alaalatti wal dheessaa kunis seenaa dhagatee mana gumaa wal geessaa mana gumaataa malee mana gumaa nun geessin yaa rabbi hunda dandeessaa jetteetu geerrarte garuu namni si dhagahee fi namni sitti bahee hin jiru. Dhugaadha hacee koo kan du'e kan jirus akkuma jirutti jira dhugaa kees nyaataniit gumaa kees baatanis jiraachaa jiru. Hacee koo ati jettee jaalalli kan barbaachisu jaalalan kan mo'amuuf qofa waaqayyo iyyuu obsee nama cubbamaa ni adaba ajjeestoonni murtii dhiyaachuu qabu jettee ayii ajaa'iba. Hacee ajjeesisuuf kan murteessitanii ergamtuu keessan hidhaa baastanii eenyuma abdattan eenyum bakka buutan dhugaa waliin dhahuun waliin wal hooggantan maaf wal ilaalu hubachuu dhabne warri hacee ajjeesise maaliif hin qabamne edaa anuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun adda baasu hunduu waliif yaadu kan na ajaa'ibu kan na dinqu ajjeesaaf ajjeesisaan harka dhiigaan wal dhiqu.
Kan acee ajjeesisee nyaatee qeerroo fi qarree dabalatee kan dhiiga kee gadi naqee waakkate gaggeessaa siif malu si dhorkate. Edaa anuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun gaafadhu hunduu waliin nyaatu. Mootummaan isaa ta'u warri mootummaa dhiiga hacee nu baasaa hin beektu hundumaa. Ammas gara fuulduraas waaqa gaditti dhugaan kee warra si ajjeesee fi mucayyoo si bira turte bira akkasumas namoota hedduu bira jira. Eenyumtuu anaaf qulqulluu miti. Ani qulqulluudha kan jedhu yeroo darbes dubbadheera dhugaa abbaa warraa koo dhugaa fi jiraatee dhugaaf darbee goota ija barbadaa darbeerre jiraatee sin caalu darbeerree sin caalu akka dhugaa isaa nu baastan ammas sinin gaafadha. Acee koo ati mee osoo hin dubbatin hin sodaatin lubbuu kee irratti murteessiteetu ummata kee falmaa turte. Ati jiruu kee keessatti dhugaaf dhaabbattee dhugaaf dabarte. Dhugaan dhuguma nama sodaachisa warra sobaan jiraatuuf. Acee koo dhiirummaa gootummaa dhugaa ummataaf falmuun namummaan waan hunda fudhattee deemte maaliif akkan si gaafadhu sittan hima. Warri jiraa keetti si sodaatanii erga dabartee siin dhaadachaa jirani kaan umurii aangoo isaanii ittiin dheereffachuuf kaan immoo akka giriin kaarditti sitti fayyadamaa jiru. Kan gaafii natti ta'u dhugaa acee ukkaamsitanii irra ciisuun caala nama hacaaluu ajjeese nan beeka jedhanii miidiyaa irratti odeessuun yakkamaa dhoksuun yakka akka ta'e osoo beektanii callisuun hundi keessan akka acee ajjeesistan nuuf mirkaneessitaniitu. Hirkisaan dallaa hin ta'u. Acee koo ati duras ammas gara fuulduraas inuma jiraatta. Goota qoricha gantuu fi yartuu yeroo jirtus dabartus hunda caalta hunda raasta. Mee gaafii tokkoon isin gaafadha. Warri as jirtan tamsaasa kallattiin nu hordoftan hundi keessan hacee sammuu keessan keessatti sirriitti yaada. Haceen isin fuuldura taa'ee ija keessan keessa ilaalaa tapha isaa mi'aa sanaan isin taphachiisaa kolfa isaa miidhagaa sanaan isinitti kolfaa asii fi achi garmaamaa. Gara laafummaa isaatiin imimmaan harcaasaa maaliif warri dhugaa koo beektan callistanii isiniin jechaa jira. Isin maal jettuun? Gara kootti yoon deebi'u acee koo gara laafessa koo kokkolfaa koo goota koo nan jiraaf hin jiru hin jirreefis jira nan du'eef hin duuneefis du'eera samiirraa gad sin buusu lafaa ol sin kaasu manni kee fagoodha waamee sin deebisu sagalee kee nawwee tapha keen dharra'ee si yaadee jiraachuun jiruu kiyya ta'e acee koo tokkicha koo goota onneen sibiilaa kan si nyaate hundaaf dhiigni kee summiidha acee koo tokkicha koo jiruu koo turii koo abbaa wabii abbaa milkii abbaa giiftii karaan irra deemtes fagaateera silaa bakka ati hin jirre dhugaanis badeera naaf dhufta jedhee tan balbala ilaalaa ati dhufuu baattus aniyyuu nan dhufa karaa irra deemteen ani sittan fufa walumaan jiraannaa dafiina waammadhu mana naaf qopheessi abaaboo kutadhu kiyyuu koo naa dhuftee jedhii na hammadhu acee koo sii dhufee jedheen si hammadhaa gubaa keessa kootii sumattanii madhaa dhugaa kee barbaaduuf hin baanee balbalaa dadhabduudha ani naaf mali kaamalaa onnee akka keetii hin qabu gonkumaa. Acee koo keessummoonni kee taa'anii na eegaa jiru waan ta'eef amma dhufutti nagaa naa ta'e. Aceen yeroo lubbuun jiru hojii hojjechaa ture itti fufsiisuuf faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa waggaa har'aa tokko jedhee badhaasa Hacaaluu Hundeessaatiin kan jalqabe yoo ta'u waggaa kana keessatti godina Booranaa uummata sababa hongeetiin rakkateef aanaa mi'oo ganda bokkuu luggumaa fi aanaa dubluqitti dhiyeessii dhugaatii bishaan qulqulluu qarshii miliyoona 28 oliin hojjechiisee eebbisiisuun isaa ni beekama. Akka hojiin kun galmaan gahu Akka hojiin kun galmaan gahuuf kan gargaarsa nuuf gootan namoonni biyya keessaa fi biyya alaa hundi keessan maqaa abbaa warraa koo Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaa jechuun barbaadu.
haftee acee itti fufsiisuuf faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa karoora gurguddaa of harkaa qaba. Karoora kana galmaan gahuuf isinis yeroo tokko qofaa 7855 irratti okay jechuudhaan guyyaa guyyaan qarshii tokko gumaachuun dirqama lammummaa keessanii akka baatan abdii guddaan isinirraa qaba. Isinoo maal jettu? Akka namaa osoo hin taane akka waaqaatti as geenyee badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaa qopheessuu keenyaaf gumaacha guddaa nuti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Warri dorgommii kana irratti hirmaattan injifattan baga gammaddan baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Warroonni kaayyoon faawundeeshinii Hacaaluu akka galmaan gahu yaaddan Awaardiin Hacaaluu Hundeessaa waggaa lamaffaa akka milkaa'uuf nu gargaartan yaadaan qabeenyaan beekumsaan waan hundaan nu cinaa dhaabbatu hundi keessan maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Yeroo marakaa inuman jedha ammas nan jedha gara fuulduraas nan jedha dhugaan acee akkam baane hundi keenya ni beekna. Hundi keessan daa'imni guddaan otoon jedhiin dargaggeessa otoon jedhiin amantii qabdaniin bakka jirtanitti hundi keessan akka nu kadhattan adaraa akka imaanaattan isinitti dhaammadha. Dhugaan ilma waaqaateedha. Galatooma.